Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Nagaan keenya kabajaaf Oromummaa bakka isin jirtan hundaatti sinaa qaqqabu kan jedhu qopheessaan qophii Qaanqee Show har'aa an Habtaamuu Lamuuti. Yooyyaa nageenyi badhaadhaa. Sagantaa keenya torban darbe isiniif maxxansine waa'ee gaaffiif deebii Urriyaaleen Coolataa wajjin bu'aa bayii maatiin qabsaa'otaa keessa darban kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessinee turre. Hedduun keessan nu barreessitan, nu bilbiltan, inboxii gochuu fuulduratti barreessu. Gadda sitti dhagahame hundumaa nu ibsaniitu. Anillee akkuma keessan baay'een gadde. Nama gubateetu waa'ee abiddaa beeka. Nama hidhameetu waa'ee hidhaa beeka. Seenaa Urriyaa maatiin Urriyaa keessa darban yommuu dhageessan kan keessantu sitti dhagahame akkasin boosisu naaf gala. Har'a qabsoon Oromoo as ga'uunsee lubbuu meeqatutti irratti wareegame, maatii meeqatu irratti faca'ee, qe'ee meeqatutti gubatee, ijoollee meeqatti dhabne, lubbuu meeqatutti dhabame. Galata Waaqayyoo har'a Oromoo jennee laphee keenya dhiibnee haasa'u, afaan keenyaan bakka feenetti haasa'uun mirga guutuu arganne. Aarsaa gurguddaa kaffalame. Kanaaf ammas maatii qabsaa'otaaf, ijoollee qabsaa'otaa, haadha keessan, abbaa keessan, obboleessa keessan, jireenya keessanitti dhabdan hedduutu jira. Jireenya keessan keessaa guyyaa tokko maan ta'in qabsoo bilisummaa Oromootiif diina fuulduratti dararamtan, kan itti kolaafamee jira, kan itti abbaa dhabee jira, haadha kan dhabee jira. Har'a galata isiniif qabna. Sababii dararamuu maatii keessan, sababii keessaniin, sababii wareegama nama isin jaallattan, fira keessan, obboleessa keessan, ollaa keessaniin nuti har'a Oromoo taanee laphee keenya dhiibnee haasa'aa jirra. Galata guddaan isiniif qaba. Kottaa gara Qaanqee Showtti barumsa isinirraa arganna. Bu'aa bayii keessa dabartan kottaa haasa'a. Qaanqeen Show kan keessan. Kottaatii dubbadha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa jumlaadhaan biyya keessatti mootummaa TPLF'n ajjeefamaa, dararamaa, hidhamaa jira. Isaaniif barumsa ta'a jenneeti. Oromiyaatu bilisoomee ittiin wal faarsuuf jennee miti. Seenaan darbee barumsa nu ta'a jenneeti. Tokko jennee gurraa kan eegalle hedduutu jira. Kumaatamatu jira. Warreen qabsoo kana eegalan irraa eegalle. Tokko tokkoon itti dhufna. Qaanqeen Show gargaarsa keessan barbaadde ilmaan Oromoo hundi keessan nu gargaara. Abaluu dubbisedhaa inboxii nu godha. Warreen nu gochaa jirtaniif galata guddaa qabna. Ammas itti fufaa. Ijoollee qabsaa'otaa iyyaafannoo dhaban, ijoollee maatii qabsaa'otaa har'a namni isaan gaafate dhabame meeqatu gola keessatti hafee jira. Maatiitti dhaban isaaniin haa dubbifnu. Gara Qaanqee Showtti finne uummata Oromootti dubbatan. Jireenya isaanii, bu'aa bayiin isaanii nuuf barumsa ta'a. Ammas osoo isin galateeffatin darbuun barbaadu. Qabsoo bilisummaa Oromootiif guyyaa tokko illee naaf jettanii sibiila warri baattan, guyyaa tokko naaf jettanii mana hidhaatti kan dararamtan, haadhaaf abbaa keessan kan itti dhabdan, obboleessa kan itti dhabdan, akkoo kan itti dhabdan, qe'ee kan itti dhabdan, namaa gadi kan taatan, kan itti kolaafamtan galata guddaa qabdu na biratti. Qaanqeen Show galata guddaa isiniif qaba. Qaanqeen Show tumsa keessaniin as ga'ee jira ilmaan Oromoo. Kana booddees hojii gurguddoo fuula keenya dura jira. Hojjenna. Gargaarsa keessan barbaanna. Hojii keenya keessatti al tokko tokko qulqullinni sagalee, qulqullinni surraalee, qulqullinni qubee argamuu malata. Nu surreessa. Qaawwaa keenya nuuf duuchaa. Waan isin agartan kana hundumaa kan godhee gama keessan fidu nama tokko. Namni tokko immoo dogoggora nama waan ta'eef qaawwaa keenya nuuf duuchaa isiniin jenna. Walii wajjin taanee maatii qabsaa'otaa iyyaafannu. Nama lafa ka'ee beekutu lafa dhaqummoo bara. Yoo lafa jalqabne lafa kaane barre lafa geenyu barra. Kanaaf ijoolleen qabsaa'otaa, maatiin qabsaa'otaa ammas waamicha isiniif godha. Qaanqee Show yookiis Habtaamuu Lamuudhaan inboxii naa godha. Warrootan beeku, warrootan dhagee iyyaafachaa jira. Warreen hin beekne immoo hedduu keessantu jira. Inboxii naa godha. Kottaa gara uummata keessanii, saba keessanii taasaa. Olola diinaan dhaggeeffatina. Hundi kutaanis, shanyiinis, amantiinis gargar hin baanu tokko.
Fayyaanaaf ta'a. Sagantaa guyyaa har'aaf qabnu keessatti immoo gaaffiif deebii Oromiyaa wajjin torban darbe kutaa tokkoffaa isinii goone har'a lammaffaaf kan dhumaan isiniif qabadhee jira. Torban immoo maatii qabsaa'ota biraa wajjin torban gaariin isiniif hawwu. Ammaaf gara Oromiyaatti isin deebisa. Nagaatti naaf jiraadha. Anche short water. Benu kai benu kai Ole Oromiyaa egaa bu'aa bayii kana hundumaa armeen keessa mana dharraa ba'anii mana barumsaatti deebi'anii walii wajjin jiraachuu eegaltaniitu. Mee sana booda maaltu ta'e egaa jireenya Finfinnee jireenya haaraa sana booda? Egaa harmeen koosii mana hidhaatii hiikamtee dormii galteetti mana barumsaa jedheeraa nutis boarding school Aqaaqii jirraa. Ituu kanaan jirru haalli biyyichaa cimaa dhufe. Akka tokkotti harmee kootii fi mana hidhaa sanatu wayya ture. Maaliif mana hidhaa sana keessatti hidhamtee waan jirtuuf to'ata jira waan jirtuuf akka tokkotti badaa follows hin godhan. Walii wajjiniin warra walii wajjiniin achi hidhamanii jiranii wajjiniin akka gaariitti socialize godhanii jiraatu turan. Amma gaafa mana hidhaatii hiikamtee mana barumsaa galtu garuu yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti security'n follow godhaaniin ture. Rakkinadha jechuudha. Wanta tasee gootu ilaalu follow godhuuniin ture. Kanaaf haalli isaa rakkisaa ta'etu jiru. Warri amma biyya qabatanii jiran kunis hiiqaa dhufaniiru biyya qabachuuf jechuudha. Ijoolleen barattoonni yeroo sana yuunivarsiitii jiran hundumtuu akka duula bahan awaajiin awwajame jechuudha. Barri nuti taasofne kuni bara Mangistuuti jechaadha. Yeroo sana harmee koo shaakii guddaa keessa gashaniin jechaadha. Wanti isheen an kan yaadadhu kan isheen jettu kan turte yeroo sanatti akkamittiin inni duulee ijoollettii kana immoo deebi'ee alagaatti kennee waraabessatti dhiisee akkamittiin isa jedhu sanatu baay'ee sammuu ishee rakkisa ture. Booddee duuluun danda'u ijoollee abbaan qabneen guddisaa jira jettee xalayaa barreeffattee iddoo tokkottis gashinaan ilaalcha keessa galuu fi hin dandeenye duulamuu qabamaa jedhameedhatu taa'e. So warri barattoonni yuunivarsiitii hundumtuu yeroo sanaa duula ba'uu qabu haala jedhuuniin amma gaa mala soqochuutti kaate. Mana hidhaatiis bahame. Manni itti galamus dhibamee innaan immoo kunoo mana barumsaatti galee gaafa jettu xinnoo isheen bakka jiraadhuun qaba gaafa jettu immoo kunoo bifa kanaan duulamuu qaba duuluu qabda isa jedhu sanatti darbe. Haala sanaan kaatee akkasitiin hin ta'uu yoon du'es ijoollee koo wajjiniin yoon jiraadhes ijoollee koo wajjiniin ijoollee koo lammata deebi'ee waraabessatti dhiisee eessayyuu hin deemu amma lubbuutiin jiruu jettee karaa itti baanu barbaachisutti kaatee jechaadha. Akkamittiin akka biyyattii dhiifnee deemnu irratti hojjetanii akkasittiin karaa Keeniyaa baanee jechuudha. Keeniyaa sanatti armeen keessiif obbolaa kee wajjin isin guuratanii masoo akkanachitti? Namni baay'een nu gargaare keessaa kan hin yaadadhu nama Takkaa Dhaabaa jedhamudha. Obbo Addisuu Bayyanaanis keessa jiru. Namni nan yaadadhu nama lama kanaa garuu Takkaan main person nama kana kan hojjete haadha manaasaa wajjiniin Miskii Adam galata guddaa qabu. Fedhiisee hawwiisee kana ilaalanii jireenya isaatiifis biyyi sun rakkisaa akka ta'e ilaalanii karaa hundumaa kan nu qaceeshe Takkaadha. Dhaqnees immoo karaa yeroo sana wanti seenaatti beekamu kan jiru ijoolleen baalasilxaanotaa ijoolleen namoota guguddoo biyyaa bahuu jalqabameera. Kan dargii jechuudha. Biyyaa baafachaa jiru ijoollee isaanii jechuudha. Sana keessa akka ta'e nutis makamne jechuudha. Takkaan kuni beektaa warri durii kuni hojii hin gashanii. Takkaa Dhaabaan kuni ijoollee nuti akka ijoollee baalasilxaanaa nu fakkeesse namoota nu fuudhanii Finfinneetii nu fuudhanii hamma Moyyaalee nu geessan arrange nu godhe jechuudha. Namni makiinaa oofu suni actually firaa Mangistuudhuma Hayilamaariyaam ture. Garuu hin beeku eenyuun akka baasaa jiru inni.
namni immoo biizinasii kana hojjetu sun immoo haadha manaa haati manaasaa fira miskiiti haadha manaa takka wajjiniin fira jechuudha. Nuti rakkoo malee isaan waan nu gargaaranii fi Finfinneetii gaafa baanee Moyyaalee geenyu manuma isaanii qubannee firoota takkaadha nuti jedhamnee waan yaadamnee fi adaraan waan itti kennamee fi isaan bira qubannee haalli isaa gadhee ture yeroo sana akkasuma ittiin darbuun hin danda'amu. Namoonni biyyaa bahaa jiranii qabamii deebi'aa turanii haala akkasiitiin gara naannoo 7 naannawaa Moyyaalee sana erga turre booddee ceene boordarii ceenee tirakii gaala fe'uuni tirakii meeshaa fe'ee Naayiroobii galuuni dhokannee bakka miillaan deemu nurra jiraatu miillaan deemnee bakka immoo nagaadha jedhanii Asxaanuu gaafannetti immoo makiinaatiin deemaa dhufnee Naayiroobii geenye jechaadha. La 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 ya jolle me la la ya jolle me jollu je me jolle biyya bago kamtane tanure gangorretti banure bariye baramito rabju maratano barantu danya dano gajade bogu bude anandu padu da betul jere mimma bude talkani guya yuze indi kambari bade de bulan bagade daftari gopi bade barato tam bagade ya ko tajuba tano dabu matima bano yo barachuba tano dabu matima bano mageze ya baratana ni adam barate akaga kabate namni barachuba te akaga ulle dabe kunota egubate mare bubate tallo darba jirtu balle zite ko yuma darba jirtu balle zite malki ko murji lakon sivitu jabari bite male ada dobo ni vitu doji bite male gara sanatti deebina kun amma dargiin utuu hin cabin kan biyyaa baatanii achitti kan galtanii hamma kana keessa beekeessan wajjinis waliin agar mee suuraa tokko argee Facebook irratti armeen kee mucaa xiqqoo tokko baatanii jiru nama guddaa barcumarra jiru abbeen kees jiru namooti lama mogarasii garanaan jiru eenyu faadha jedhu suuraan suni iseen baatamtee jirtu ana armee koodhaa beekoodhaa warri taa'anii akaakayyuu koo luba kumsaa boroodhaa gama beekootiin kan jiru wadaajoo gaasoo waaqayyoodha obboleessa beekootiiti kara gama harmee kootiin kan jiru immoo nagaasaa kumsaadha obboleessa harmee kootiiti amma lachuun isaanii wareegamanii jiru qabsoodhuma irratti wareegamanii jiru nagaasaan bara 92-93 keessatti naannaa beegitti wareegame wadaajoon immoo gara Harar keessatti komaandoo abaa'oo ta'ee lolchisaa ture achi bahee qabamee to'annaa dargii jala erga olee booddee magaaluma Harar keessatti hidhamee jechaadha. Gaaf tokko 70moota akka Itoophiyaatti 70moota akka Faranjiitti immoo 80moota keessa jechuudha. Warra dargiin fannise keessaa obboleessa beekootee jechuudha. Tokko nagaasoon jechuudha. Magaalaa Harar keessatti. obboleessa abbaa keetii abbaa caalaan ala kan biraa waraana keessa nama ture jira. Kunoo wadaajoo gaasoo waaqayyo namatti suurarraa agarsiistu kun obboleessa beekootiiti. Abbaa caalaa miti. Abbaan caalaan lubbuutiin kan jiru abbaa caalaadha. Inni kun immoo kan wareegamedha. Gaafa namoota kana haasofnu kan ifa ta'uu qabu nagaasaanis mucaatuun godhatiin bara ijoollummaa isaa qabsoo kana keessatti dabarseedha du'ee. Wadaajoonis dhalan qabuu manan godhannee qabsoodhuma kanarratti wareegame waa'ee isaanii duwwaa miti kan haasa'u. Waa'ee ishee tuulatu mana hidhaa nama turedha. Anaaf akka eessuma koo akka wasiila kooti isaan jechuudha. Warra wareegame keessaa. Yommuun waa'ee nagaasaa, waa'ee wadaajoo haasa'u, waa'ee isheetus, waa'ee namoota gara biraa kan ifatti hin baane, kan hin beekamne, dhiiga ijoollummaa isaanii qabsootti fixanii maqaan isaanii kan kaane ijoollee kan hin qabne warri kun warri ijoollee qaban ijoolleen isaanii kaasuu danda'u waa'ee isaanii haasa'uu danda'u.
waa'ee isaanii hundumaan haasa'a naguba jechuudha. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Irraanfachuu hin qabnu, hogguu haa yaadannu, haa wal yaadachiifnu, namuu haa qaabannu. Waan dhaammatan qabu gootawwan kaleessaa, kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa, kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne, kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne, takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne, takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne. Warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e, warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e, warri qabsoon haqaa isaaniin daraare, warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare. Lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii, abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii, warra ofii du'anii qabsoo jiraachisan, lammii abdachiisuun kan diina naasisan, seenaa awwaalame warri boollaa baasan, aadaa tuffatame warri lafaa kaasan, warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan, warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Tokko lamaa miti hunda yaamnee hin fixnu, kan fakkiif kakaafnee kan galmeef haa dhiifnu. Dhiifama seenaa baay'ee dudduubatti deddeebisee madaa baay'een sitti nan kakaasan jira. Daawwattoonni keenya akka isaan baraniimas jedheeti sitti kakaasuu illee miti dhiifama. Mee gara Keeniyaattiin si deebisa. Egaa bu'aa bahii hundumaa kana keessa dabartanii lubbuun kun hundumtuun darbee abbee keessanii wajjin yeroo jalqabaaf ijaan kan wal agartan yoo bara meeqa keessa ammamiif? Egaa wal arguu keenya dura kan egaa ifatti waa'een abbee keenya haasa'ame Naayiroobiitti nutti jechuudha. Nuti akkuma kanaan dura isinitti himee quba hin qabnu homaa waa'ee abbee keenya. Dhufnee Naayiroobii gaafa geenyu namoonni nu simatanii Yoosef Ayyalaa Baatii nama Dabalaa jedhamu tokko maqaa abbee isaan beekuu Rabbi nabsee isaanii amaaruu Taaddasa Qanaa ijoolleen egaa jechuudha ijoolleen gaggara biraasi isaantu Yoosefii fi Gammachuu Magarsaarraan waa'ee abbee keenya jalqabaaf dhageenye jechaadha. Dhageenye nuti process gochuuf hin dandeenye gaaf tokko garuu harmeen koo hojii argattee ituu mana jirru waan akka ji'a tokkoof wahii erga Naayiroobii keessa jiraannee booddee bilbilli wahii bilbilamee bilbila sana gaafan kaasu nama sagalee dhiiraadha. Hello innaan eenyati maqaan itti mee ati eenyu jedhee anis gaafannaan ani bineensa naan jedhe. Bineensa jechuun maal jechuudha nama akkasitiin haasa'u kun maali jedheetan eenyuun barbaadde jennaan haati kee jirti jirti. Ayyoo bilbilatu si barbaada jedheen harmee kootti mee jechuudha. Harmeen koo eenyu naan jennaan anoo hin beeku Taaddasaadha lakkii natti hin fakkaatu gash Taaddeen immoo natti haasa'u. Natti hin fakkaatu jennaan booddee dhattee gaafa haasoftu yaa'u emotionally taate maaltu ta'a laata inni eegaa jirra. Booddee abbee keessanidha dubbisaa jedhamnee egaa maal gaafattaree sagalee hin beeka beektaa keessi kee hin beekaa abbee kootti naasa'ee maal walitti haasofta. Gaaffii waggaa 10 meeqaatu jira. Nagaadhaa fayyaadhaa dhumarra deddeebitee okey roobalee dubbisi jettee kennita malee wanti waliin jettu hin jiru. Sana booddee gaa hundi keenya argattaas ofnee booddee baay'ee haalli isaa 1991 keessa London irraa nu bilbile jechaadha. Biyyatti akka galamu kan yaadadhu yeroo sana keessatti biyya akka dhaqaa jiran harmee kootti mee harmeen koo immoo jabaadhaa. Anis ijoollee kana bakka itti godhee isin biran dhufa joiniin isin godha jabaadhaa jettiniin turte jechaadha. So teenyee eegaa jirra nuti ituma jennuu gara ji'a 5 walakkaa jiraannee Naayiroobii carraanii Kaanadaa karaa Amnesty International karaa Penn International nu gahee flightiin gaafa nu bahee jedhu amma kana gaa abbeen koo bilbilaanis arguun rakkisaadha. Ijaanis waliin agarre amma Kaanadaa deemuuf jennaa anatu baay'ee bakka yoon argeen biyya faa dhaquufaan barbaade abbaa'uma koon argu barbaade jechaadha.
booddee arrange godhanii guyyaa lamaaf dhufee Naayiroobiitti nuyi deemuu jala jechuudha. Guyyaa lamaaf dhufee nu argee arguudhuma hin jettu gaa kun beekuuf fuulaa fuulleetti wal arguuf kana fakkaata abbaan jettee yaaduu fi wal agarreerra eeyyee. Garuu guyyaan see baay'ee gabaabduu turte. Yaadumayyuu hin fixanne. Nuyi isa hammannee isa wajjiniin bakka an keessattuu wajjiniin taphachuu barbaanna. Inni immoo ofirraan hin dhiiba maaliifi yoo amma nutti madaqee nu wajjiniin taphate madaa isaatti kaafna deebi'ee immoo galaa jira deebi'ee lolli ka'uu danda'a waan uncertain ta'e keessa jira. Akkamittiin emotion isaa hiikkatu nuti isa wajjiniin hammannee wajjiniin taphachuu barbaanna inni achi waa'ee emotion isaa jedhamu qolla fee darbatee kaa'e. Takka immoo waa'ee keenya sinaasa'u waa'ee dhamanaa ofiisis inaasa'u ture maaliifi yoo itti haasa'e waan inni baheef sana sadagachiisa kaayyoo isaa sadagachiisa maaliifi nama waan taateef sitti dhaga'ama jechuudha. Haala kanaan egaa wal agarree guyyaa lamaatii fi abbeen koo farmeen koos yeroo sana wal argan yeroo jalqabaa fi egaa ijoollee kana iddootti godhee kanaan ijoollee kana dhiifnee deemuu keenyaan ijoolleen keenya jalaa rakkatteetti iddootti godheen dhufa jetteeniin jechuudha. Akkasitiin adda baanee Kanaadaa geenye kana keessatti kanin ammas hubachiisa akka ta'u kanin barbaadu. Wanta Roma Rabbi jala hundumaa Natarka fajjifte illi majmaa Ya Rabbi galanne huma Arabi warulle abdin kiyatuma Nuti wal agarreerra carraas arganneerra kana keessa immoo namoota baay'ee tu waliin argin tu ijoollee isaa wajjin waliin argin qabsoo irratti kan wareegaman jiru madaan keessanii madaa kooti nan beeka jechuudha. Madaan tokko ta'ee garuu godaannisichi akka itti fayyutu addadha. Kanaaf adaraa maaloo bahaatii himaa namootatti maaliif yeroo wanti kun amma himamuu qabaa kafame Oromoo maal jedhaa keetiin qabii mucaa koonaa qabii jedha. Kanaan qabnee namoota amma biyya keessa rakkataa jiran bifa fafakkaataa ta'u seenaa fafakkaataa ta'u kan qabutu jira waan ta'eef kanarraa eegallee egeree keenya akka barruuf jechuudha. Eegalli keenya kana dura ture eeyyee kun maaliif haasa'am akka irraa baratamuuf jechuudha. Madaan keessan nagubaa keessa koo naguba dhugaa natti dhaga'ama baay'ee natti dhaga'ama warra kan argee warra ijoollee isaaniitti hin deebine meeqatu jira. Daanyee baay'ee isaa irraanfachuun barbaadu baay'ee first hand nama beekuudha amma dadhabee jira rabbi raamata godhuu fi kanaafuu bahaa ijoolleen qabsaawotaa bahaa himaa seenaa keessan waan isin keessa darbitan himaa baay'ee barbaachisaadha. Isinis gumaachitaniittu qabsoo kanaaf rakkattaniittu fuduwwaa miti kan rakkate. Nuti immoo kan warra beekamnudha kan warra hin beekamne immoo ituu namni hin argin kan wareegame immoo meeqatu jira. Iddoo isaanii haasofna jechuudha gaafa haasofnu kan keenya duwwaa miti kan haasofnu kunis akkanaa baramuuf barbaada. Wanta Roma Rabbi jala hundumaa Natarka fajjifte illi majmaa Ya Rabbi galanne huma Arabi warulle abdin kiyatuma Dhugaadha akkuma jeesla jenne barumsa daawwattoota keenya ummati keenya yeroo ammaa haala jumlaadhaan durillee maatii lama sad kan mana hidhaatti rakkatu amma Oromoon kumaatama mana hidhaa keessatti kan rakkachaa jiran warri hidhaman kun cufti isaanii ijoollee qabu
ijoollee manatti gatanii deeman ijoollee kana eenyutu gargaaraa jira eenyutu ilaalaa jira bu'aa bayii isin keessa dabartan kana keessa darbaa jiru rakkina isin keessa dabartan kana keessa darbaa jiru har'a nuti isin warri rakkina kana agarte abidda kana agartan kun yoo himtan jabina warra sanaaf ta'a wal cinaa dhaabbachuu wal gargaaruu ijoollee qabsaa'otaa yeroo ammaa biyya keessatti rakkachaa jiran uummanni keenya akka cinaa dhaabbatu sagantaan keenya inni guddaan kan gara kanaatti kan isin afeerree fi isin irratti eegalle malee hin dhaabnu asirraa tokko jennee eegallaa hedduu dudduba jira hin dubbifna kan ijoolleen haadha irraa dhuman abbaan irraa dudu'an hedduutu jira mee hurriya ammas gama sanatti si deebisa hin xumurre keeniyaa irraa kanaadaatti galtanii eenyutu isin gargaaree kanaadaa isin fide jireenyi biyya kanaadaa immoo ergii dhuftanii immoo akkam ture deebitanii maatiidhaanis suuraa tokkotu jira immoo kan biyya kanaadaatti kan waliin roobaa armee kee faataa kan waliin kakaatan natti fakkaata jireenya haaraa akka haaraatti waliin jiraachuu kan eegaltan barame qarbaati bu'aa ba'iin ergii dhuftee immoo kanaadaa kana keessa galte ijoollee xiqqoo fidanii dhufan harmeen kee qofaa isaaniitii akkam ture jireenya asitti kan eegaltan gaafa dhufnee kanaadaa geenyu namoonni nu simatanii PEN International Amnesty International tu sponsor nu ta'e nu fide jechaadha. Dhugumatti fayyaa galata guddaa qabu fayyaa tahanii simannaa baay'ee gaarii nu godhan. Mana kireessanii nuti manni nuti duraan itti jiraachaa turre shogoleedha harmeen koo gaafa gargaarsa argattee at least adaariiti weekendii baanee iddootti wal agarru wayii gaafa kireessite manatti ruumii tokko maggaarajaatiin iddoo 3-4tti kuttee achitti wal agarra turre. Amma dhufnee Kanaadaa gaafa dhufnu mana guddaa nu kireessanii charchiidha gajjallaansaa gubbaansaa immoo mana jireenyaati mana beedruumii 3 qabu mana guddaa nu kireessanii qodaa manicha keessa guutanii biyyaa dhufanii nyaata yaadu jedhanii reestooraantii Itoophiyaa barbaadanii biddeen nu bitanii nu eegan baay'ee haala gaariitti simatamne jechaadha. Garuu gargaarsi keenya kuni waggaa tokko duwwaaf ture. Akkan kanaan dura siin jedhe egaa harmeen koosii fiddee achitti nu dhiiftee ofiiseetiif qabsootti deebi'uudha fedhiinsee kan ture jechaadha. Gaafa dhuftee haala biyyichaa ilaaltu ijoollee callumattee darbattee deemuu hin dandeessu. Piroosesii leegaalii kan ta'e waan baay'eetu jira jechaadha. Sana keessa darbuu dadhabdeetuma kana jennu wanti gara biraan kan hubatamuu qabu immoo namoota mana adda addaa jiraachaa turetu dhufnee mana tokko keessa galle jechaadha. Nu sadan wal beekna harmee keenya garuu hin beeknu. Nu sadanis guddina tiineejisa jedhamu sana keessa jirra yaaduu qabda kana. Harmee koo wajjiniin wal argitee gaafa namni kan irraanfatu ijoollummaa keerraa jalqabdee gaafa warra kee wajjiniin guddattu gaafa maaltu isaan aarsaa maaltu isaan aarsu yoo akkas godhe harmeen koon aartii inni jedhu suni noormaaliidha. Nuyiif garuu baay'ee ulfaataadha jechaadha ulfaataa ture walitti madaquun sun walii wajjiniin jiraachuun sun baay'ee ulfaataa ture. Harmeen koo I'm pretty sure rakkina guddaa kan itti ta'e tokko isatu ture. Ituma ijoollee ishee wajjiniin jirtu garuu she really feels isolated. Maaliif nuti wanti tokko dhufnaan kan wal beeknu nu sadan duwwaadha. Dafnee nu sadan walitti gannasee dhiisnee jechaadha. Isheen immoo haadha ta'uudha barbaadde. Gaaffii isa waggaa 10 meeqa nu gidduu ture sana dhiiftee akkuma waggaa 3 ishee na dhiiste sanatti na wajjiniin jiraachuu barbaadde. Ani immoo guddadhee durba gaheera amma. Sun haala adda addaa keessa nu dabarsee sponsoriin warri nu ta'aniifis waggaa tokkoof duwwaa ture. Waggaa tokko sana booddee sunis hin dhume. Erga dhume booddee harmeen koo gaasa single mother hojii barbaaddee iddoo biraatti godaannee iddoo rakasa kan isheen dandeessu jechuudha. Halkan utuu hojjettu guyyaatu barattu qofaasee nu guddisaa turte. Ergasii gaa abbeen koosii biyya shigigir mangistii sana keessaa bahamuun hin dhufee nu bira ture. Haala akkasiitiin footograafiin ati argitu sun egaa haala sanaan kaa'ame jechuudha.
iccitii tokkoon immoo argadde hurriyaan harmeen kee wanti isaan hojjetanii argatan sunillee isinis dargaggummaadhaan atillee yommuu sana dargaggeessa sin ga'u ture manarraa baatee chaayinaa taa'anii Torontoo keessa deemaa maaliif deemaa turte meechi daawwattoota keenyatti? Isas dhageesseettati. Marree maalin sitti maree atumtuu fixuu dandeessa. Daawwattoota keenyaaf arraba keenya irraa dhagaadha. Hayyee. Yeroo sana gaa wanti harmeen koo hojjettee argattu baay'ee xinnoodha. Mootummaan amma ta'e nama gargaara garuu seen walfeerii sana barbaadu hojjettee argachuun barbaada yaada jedhuun as single mother hojjechaa turte waan ta'eef nuti immoo reefuu kana eegee diimeffachuu itti harmeen koo eegee diimeffachaa irraa lippistikii chaappistikii quxxistikiitu nu barbaachisa. Kanaaf yoon itti mee itti dhagahama yaada jedhuun hojii kaashii lafa jalaa barbaadutti ka'e jechuudha. Booddee hojiin argadhe suni sala Oromoo tokkotu suuqii wayii qabdi suuqii sana keessa biddeen toshitee gurgurtii waan akka immoo fast food like xibsii fa'aa kitfoo fa'aa hojjetti achiin hojii kaashii argadhe. Amma dandeessee hojjettaa dhuguma naan jennaan isheen nan beektu eenyu akkam ta'e. Amma dandeessee hojjettaa dhuguma jennaan eenyu nan hojjedha natti agarsiisi hundumaa nan hojjedha jedhee akkasitti walii gallee na qaxarte jechuudha. Weekendii Saturday fi Sunday isee biratti hojjedha harmeen koo hin beektu. Namni wayii achitti na arge ani gaama waan akka ji'a tokkoof walakkaa hojjedhee horii isaa argachaa jira. Pocket money yeroo ani kana godhu immoo obboleessi koo the same thing keessa darbaa jira abaaboo gurgura ture inni immoo. Maaliif abaaboo gurguraate biddeen tolchaa turte? Ani biddeen tolchaan ture inni immoo abaaboo gurgura ture. Maaliif pocket money nuu kennuu hin dandeessu harmeen keenya. Mana barumsaa gaafa deemtu immoo waan baay'eetu jira. Kanaaf innis karaa isaa akka sana godhee pocket money argachaa jira. Hin beektu harmeen koo. Amma namni wayii achitti na argee maal taateeti intalli kun eenyu akka taate beektaa maalootti na jalaan mini ofumaa maqaa baannee deemne malee nu toora kannee kunoo ciccitnee jirra maalootti na jalaan min jedhee abaluusaa kadhannaan lakkiin ta'u maqaa hunda keenya arrabsiisaa jirtati kamtiin naan jenna lakkii dhiisaa nan hojjedhee hagan danda'u see bira hojjetaa ture booddee garuu seenuu gaafa bartu lakkii waan barbaadu ittee fakkaata achiis na jalaa dhaabbattee jechuudha horiin chip chaappistikii fi lippistikii ittiin bitadhu suni waan akkana diddiimessu kanas barbaadeen ture egaa seen na dhawwatte kanaaf nama ammaatti kunoo gurraattii garbittii fakkaadheera jechuudha. Egaa bu'aa bahii baay'eedha baay'ee nama gaddisiisa. Kanaadaatti galtaniittu Torontoo keessatti obbolaan sadan keessan barattaniittu mee ati waan baratte illee himteetta gooliin roobaan maal baratanii eenyu barsiise uummata kana ijoollee kana? Dhugaatti ani kan koosinitti miiraa kan obbolaan koo iddoo guddaa gahanii jiru baay'een ittiin boonaa gaachana kooteen aksaan jechuudha. Maaliif bara rakkinaatti wal bira turree daawwitii kooti ittiin boona baay'ee. Obboleettiin koo Kanaadaa mootummaa Kanaadaadhaaf hojjetti amma looyerii abukaatoo jechuudha. Family law keessatti practice gootechaadha. Obboleessi koo immoo waan kompiitaraa barate innis iddoo gaarii gahaa jira. Kan nu barsiise gaafa biyya turre private schoolii hamma ta'e private schoolii baranne kan nu barsiise yeroo sanaa harmee koo wajjinii warri Royals family jechuudha. Royal familyin kun harmee koo wajjinii hidhamanii turanii isaantu waan harmee koo waan keessa darbaa jirtu rakkina see waan baranii fi akka itti barachuu dandeenyu mijeessaniif jechuudha. Mammaa Sabila Dastaa haadha manaa Dachaas Kaasaa natti fakkaatti. Iseen keessattuu hunda isaanii keessaa jechuudha. Iseen keessattuu mobilize nu goote warra Yurooppii aktivistii mana aktivistii kana arrange nu godhanii haqaaqiittis kan nuti ittiin barataa turre isaantu nu baasaa ture. Kan Hiyoot Biraanitti Ameerikaan Mishinis gaafa barannu isaantu nu kafalaa ture jechuudha. Gaafa Kanaadaa dhuftu immoo akkuma beekamu namni hundumtuu mootummaan Kanaadaa liqii kennee liqii keetiin barattaa liqii keenyaan baranne jechuudha. Roobaanis liqii mataasaa qabaa, gooliinis akkasuma, anis akkasuma jechuudha. Haala kanaan baranne. Hundumaa kana keessa dabartanii hidhaa waggaa 10
abbaan isinirraa deemee baqattanii biyyaa baatanii Keeniyaa galtanii Torontootti galtanii faranjoonni Amnesty Internationalin simannaa guddaa isinii godhanii isin jiraachisanii waggaa tokko guutuu sponsora isin godhanii harmeen keessan moosaatti hojjetanii ijoollee kana guddisanii asiin ga'aniiru. Gara uummata Oromootti immoo deebina. Hawaasni Oromoo Torontoo keessatti gaafa jalqabas isin qubattan kanarraa hawaasa keessatti simannaan akkam ture? Uummanni Oromoo naannoo sanatti argamu akkamitti isin simate? Ijoollee qabsaa'ota rakkinatti dabartanii dhuftanii immoo maal agartan uummata keenyarraa? Ati har'a waan jooniyyaatiin guutamee dhufe hundumaa na yaasisaa jirta? Haa ta'u sitti nima. Gaafa dhufnee Torontoo geenyu communitiin Torontoo hawaasi Torontoo baay'ee cimaa Torontoon hawaasa cimaa qabu. Simannaan hawaasni Torontoo nu godhe gaarii ture. Humaa waan jedhu hin hubanne gaafa jalqaba dhufnee jechaadha. Ani hawwisoo keessan ture. Qophii adda addaa keessan hirmaadhee gumaachaa ture. Komitee adda addaa keessas nan ture. Booda irrattis immoo Oromo Youth in the first Oromo Youth in North America jechuudha kan dhaabe nuyi nama isaan keessa nama tokko ani maqaa qadhahuu fi Mahammad Abdoosh, Ibsaa Jamal, Obsaa Jamal, Robalee Yohaannis, Golee Yohaannis, Margituu Eebbaa, Daawwannee Eebbaa, Gammachuu Golee, Raggaasaa warra kaanis irraan fadheera ta'uu danda'a waan waggaa 25tti dhiyaatudha haasaa irraa dhaabnee haala adda addaatiin community keessa involved ta'een ture jechuudhaani. Yeroo jalqabaa homaa waan gadhee hin agarree garuu gaaf tokko kan shaakii naa kennenaaf jechuudha. Tarii argitee gaafa waan tokko baay'ee jaallattu yoo wanta gadhee tokko sitti agarsiisanis hin beektu ta'a hin agartu ta'a. Garuu shaakii kan naa kenne tokko hawwisoo keessatti tun jiru waan hawwisoof nu barbaachisu hunduma keenya guuruu irratti mana namootaa deddeemee gaaffii gaafachuutiin waan aadaa ta'e baruuf mana namootaa deddeemeen baraa mana tokkotu hin jiru waa'ee ijoollee leencoo fi waa'ee haadha manaa leencoo taasifama. Namni haasa'u kuni ana eenyu akkan ta'e hin beeku. Aboo dhageessaniitu ijoolleen leencoo manni barumsaan isaan baratanii securitytiin eegama. Haati manaasaa immoo Mercedes oofti jedhee haasa'a. Warri nu bira jiranii akka itti himan wal dhaalanii nu ilaalu jechaadha. Anamma rifadhe baay'ee na rifachiise wanti isaaf jechuudha. Na rifachiisee garuu baruun barbaada waan ta'eef maal jechuu keeti jedheen gaafachuutti ka'e jechuudha. Baay'ee shaakii naa kenne baay'ee namiidhe keessa koo maaltu namiidhe wanti nan itti rakkadhee itti dhabee guddadhee as gahe kuni ilaalcha akkasii keessa galuu isaa sanatu na gaddisiise. Dadhabinni warri keenya nu dhiisanii deemanii inni jedhu suni baay'ee wannoonaa kennee mucaa akka ta'e namicha qofaatti baafadhee itti haasa'utti ka'e jechuudha. Yeroo sana sammuu koo keessa kan deemu silaa Mercedes isaan iddoo iyyuutti hin kennan Mercedes amma yoo jetteen isitti kolfu. Maaliif Mercedes isa caalu uummata isaanii filatan jechuudha. Mercedes caalu meeqa dhaabanii jiraachuu danda'u turan. Ijoollee isaanii guddifachuu danda'u turan. Isaan garuu kan filatanii qofaatti ijoollee keenya guddisuun gatiin qabu. Yoo saba keenya wajjiniin birmadoomnee waliin guddifne isa jedhu sanadha. Bigger picture kan isaan ilaalan jechuudha. Namni immoo asii kan ilaalaa jiru Mercedes isee homaa qorqorroo anaaf sibiila. Isaan immoo kan akkuma sanatti iyyuu ilaalan. Kabenya horadhee ilmaan guddifachuu dirqamaan na jira hawwii bilisummaa dirqamaan na jira hawwii bilisummaa dirqamaan na jira hawwii bilisummaa kabaachi koo baree itti gaafatamaa obsiyaa.
aga bilisummaatti obsaa haa godhannu yaadaan wal qabanne diinatti haa bobbaanu akka gabrummaatti waan hamtuun hin jirtu akka gabrummaatti waan hamtuun hin jirtu. Nama Ameerikaatti baratee dhufe dhabbeen koo biyyatti galee mindaan hojjetu ana miti sanyii kootii guddisuu danda'a jechuudha. Isaan garuu sanatti iddootuun kennin saba keenya nu wayyadhanii saba isaaniitiif filatan. Sabni isaan filataniif kun immoo hololan taane holola diinaatiin guutamee sana hololeessa isa jedhu sanatti yeroo sanatti baay'ee na cabsee lafee kootti na dhaga'ame jechuudha. Booddee garuu hubadhee kuni holola diinaatii ituun beeku ituun akkan jibbamu intala goobanaatuun jedhamu jaalala saba koo waan hin qabuuf hawaasuma keenya keessa garan deemutti hawaasa koo keessaa dhabamee hin beeku gaafa baay'ee na gubu irraa hiiqaa gaafa baay'ee natti qorrummoo itti dhiyaachaa baalaansii akkasii eeggadheen deemaa jira garan irraa dhaquun qabu baay'een jaalladha saba koo. Akka itti wajjiniin gaafa jiraattu immoo to'annaa jala jirte yeroo hundumaa intala goobanaa gaafa waan tokko mari'atan yookiin waan tokko yaada kaastee irratti hojjechuu barbaadde maaliif hin sodaatu jechuudha maaliif akka intala goobanaatti si ilaalu. Sanas ituun beeku sanarra darbee ituun beeku hiriyooti yoo sitti dhiyaatan akkamittiin intala goobanaatti dhiyaattaaf jedhuuni sanatuun beeku sanarra darbee hin darba gaaf tokko gaafa dhugaan bahu hin beekama hangaruu saba koo oromummaa kanaa namni siin kennu namni sirraan fudhatu. Ani immoo itti guggubadheen as ga'ee jira. San guggubadhee as ga'ee jiru immoo hin gadhiisu. Baalaansii akkasiitiin eeggadhee deemaa jira. Yeroo jalqabaatiif garuu holola akkasii kan hin dhaga'ee achi ture baay'ee na miidheera. Amma garuu lafeenuu sibiila nu taateetti waan barbaadde yoo jedhame homaa natti hin fakkaatu jechuudha. Abbaa koo dhositutti reebame meela qabda. Kan sibiraa dhumaan qubaa qabda meeqa namaan jetta. Imana isaan irraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen maqaabaa dhugaa himeen du'aa. Imana isaan irraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen maqaabaa dhugaa himeen du'aa. Qabsaa joomiyyuu ni kuufa dhugaadhuma imana kee fuudheen seenaaf hima yoo dubbii namaatti eenyuudhees. Tole hurriyaa mee yeroo ammaa kana hundumaa kana keessa dabarreerraa isinis barattaniittu heerumtee Veegaasiin jirta mee obbolaan kee roobaadhaaf gooliin harmeen kee faan abbeen kee faan yeroo ammaa kana waliin jiraatu moo iddoo adda addaa jiraachuu jiru? Lakki iddoo adda addaa jiru harmeen koo kiichinariin jirti achi yuunivarsiitii keessaa barsiisti roobaanii mana qabaa. Maadha manaa jechuu kooti mana gaafa hin jedhu ijoollee lama qabaa gara Kaalgarii kana jira gooliin immoo Edmontoniin jirti namni walii wajjin jiraataa jiru amma hin jiru qabsoon kun egaa haala ta'een abbeen koo Kanaadaa keessa jiraachuu dadhabuurraan kan ka'e bahee Noorweeyin jira qabsoon egaa itti fufee ammayyuu adda nu baasaa jira. Dadhabuu gaafa jettu maal jechuudha abbeen kee as jiraachuu dadhabuu jechuun kee kana daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessaa? Maqaa liistii namootaatu warra ABO keessa turetu terrorist group jedhamanii liistiin kennamee jira waraqaa biyyaa argachuu hin dandeenye jechuudha abbeen koo kuna waggaa 20 meeqa falmaadhuma jirti harmeen koo kanaafuu haalatti hojii barbaaddatee argachuu danda'u illee dhabee rakkatee baay'ee rakkatee achi bahee biyya Noorweeyidha jira amma. So qabsoon itti fufee egaa warra keenyas kunoo dulluma keessaa mana qofaa jiraatu haala gaddisiisaadha garuu abdiin jira yoo waaqayyo jedhee maatiin hundumtuu walitti qabamee biyya birmadummaa baate keessatti wal geenya jedheen abdii qaba. Tole hurriyaa hedduu si galateeffadha galata guddaan siif qaba kana caalaa haasaa sitti hin baay'isu bu'aa bayii keessanis dhageenyeerra atisarra asitti argamtee daawwattoota keenya wajjin wal baruu keetti baay'een si galateeffadha. Gara fuulduraatti immoo yoo carraa arganneef immoo harmee kee waggaa 10 warra hidhaa turanii rakkina hundumaa kana keessa darbanis hin dhiyeessina jedheen abdii qaba. Obbolaa keessa roobaasii gogooliisii mee
haasaa keenya yookaan dubbii keenya kana osoo hin xumuriin daawwattoota qaanqee shawuuti akkasumas ilmaan Oromoo biyya keessa jiraniif qeerroo yeroo ammaa diina fuuldura dhaabbatanii dhagaa darbachaa jiraniif ummata Oromoo diyaaspooraa jiru biyya keessa jiru ergaa qabdu daawwattoota keenyaaf carraaqsiif kenna. Galatoomii Habtaamuu qaanqee shawuu jalqaba irratti galateeffachuun barbaada. Maaliif waan takkaa hin yaadamne waan takkaa hin abjotamne kana asii gadi baaftanii uummataan gahuu keessaniif galata guddaa qabduun jedha. Dhaamsa bifa akka sadiitiin qabaa warra amma biyya jiraniif lolaa jiraniif dhaamsi nan dhaamuu fi rakkinni nanas bahee hime rakkinni nuti keessa darbine jechuudha. Baay'ee xiqqeessee dhan hime baay'ee guddaadha. Rakkinni himamus rakkinni hin himamnes jira. Garuu rakkina tokko keessa gaafa darbitanii namni biraas rakkina sana keessa darbee jira isa jedhu sana hubadhaa. Abdii akkasinii ta'uuf jajjabina akkasinii ta'uuf uummata Oromoo immoo isin gargaaruu danda'uuf hubannaa keessa akka galuuf baanee himaa jira jabaadhaa. Rakkinni keessan rakkina kootii. Dhukkubi keessan dhukkuba kootii. Yeroo hundumaa abdiin jira isa jedhu sana kunoo nuti warra abdii hin qabne turredha. Garuu amma as geenyee jirra jabaadhaa guyyaan tokko hin darbiti. Isa jedhuuni isaaniif dabarsaa. Dhaamsi koon inni kaan immoo uummata kootii fi uummata koo biyya alaa jiruuf kan hin dhaamuu barbaadu yeroo baay'ee ijoollee qabsaa'otaa akka intaanetti dhahamuu akka intaanetti ka'aa waa'ee maqaan isaanii ijoolleen qabsaa'oo abaluu afaan hin beektu. Ijoolleen qabsaa'oo abaluu akkas godhu diragiistii yookiin gaangiidha jedhamee waan haasa'amu tokkotu ture keessattuu gaafa nuti guddataa turre sun keessatti jechuudha ijoollee yeroo turre sanatti. Wanti kana keessa garuu hubatamuun irra jiraatu suni abaluun intala sanaa abbeen abaluus hurriyaa ta'uu danda'a. Ma fakkeenyaaf hurriyaan afaan hin beektu garuu intala leencootti jechuu dandeessu. Hurriyaan afaan kan isee wallaaltee fi abbeensee ituu isee guddisuu danda'u ituu afaan isee barsiisuu danda'u saba bal'aa filatee sabaafin falmaa jedhee bahee samaaf falmaa jira. Ba'aasaa nuti habaannu iddoo qaawwaan argame sana nuti haduuchinu. Amma fakkeenya godhee kan isinii kennuu barbaadu mucaa Kinfaa Gabra Mikaa'el wannoo irratti wareegame qabsoo irratti wareegame abbaan mucaan mana hidhaa jira. Gaafannee ni beekna. Iddoo abbaa sana taaneerra gorsineerra maaliif mucaan kun kana keessa bu'e? Dhaabbannee fi beekna iddoo abbaa sana taaneerraa fi jennee hundi keenya aanuuf hin gaafadha hundi keenya of gaafannu. Lamarratti immoo ijoollee qabsaa'otaaf dhaamsina ni kennu. Madaan keessanii madaa kooti. Dhukkubi keessanii dhukkuba kooti na dhukkuba. Garuu godaannisisaa akka itti qoorutu tokko miti. Kanaaf kottaati seenaa keessan hima namaaf. Namni beekuu qabu. Namni baruu qaba. Waan isin keessa darbitan gumaachitaniittu. Qabsoo kana keessatti rakkinaan isa ta'u ofii keessanis keessa galtanii haa ta'u gumaachitanii jirtu. Sabi baruu qaba kottaati hima. Sagara biraa sadhumaa kan hin jedhu dhugaadhumatti waan hin madaalamneen baay'een isin jaalladha saba koo. Isin malee jiraachuu hin danda'u. Jaalala guddaaf kabaja guddaaf hawwii guddaan isiniif qaba. Wanti isin yaaddan hundumtuu bakkaan isiniif haga'u waan isiniin jedha. Erga biyya baay'ee takka gadi teenye gaawoo yaada keetti jira kayyoo kun daganne gaawoo asiif jecha fiigaa bakka garaan keenya gaawoo galluu mirgaan gallaa guyyaan galluu geenne gaawoo garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galluu geenne garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galluu geenne akka taanuu dhabnee biyya baane biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabrataane akka taanuu dhabnee akka biyya teena dhabnee biyya baane biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabrataane akka taanuu dhabnee akka biyya teena
na damne biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabra taane akka taanu damne